Namoonni lama wal jaallatanii yeroo gargar ba'an isa dhiiraa moo ishee shamarraatu baay'ee miidhama? Miidhaan cimaan eenyurra ga'a? Kan jedhu amma waliin ilaalla jechuudha. Tole, miidhaan kun egaa karaa lamaan jira. Bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Innis inni jalqabaa eenyutu baay'ee miidhama yookaas qalbiin eenyutu baay'ee miidhama? Akkasumas ulaagaan lammaffaan immoo miidhama kana eenyutu yeroo dheeraaf itti miidhama kan jedhu bifa lamaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma egaan eenyu akka caalaa miidhamu isa booda ofii keessanii madaaltanii bira ga'uu ni dandeessu jechuudha. Tole, namoota lama wal jaallatan yookiin dhirsaaf niitiin gargar ba'uun nama addaan deeme hundarra miidhaa gosa adda addaa keessumattuu miidhaa qaamaa fi sammuu kan qaqqabsiisudha. Ta'us hundi namaa miidhaa sammuuf qaamaa wal fakkaataa sadarkaa tokko keessa darba jechuun hin danda'amu. Gaaffiin yeroo hedduu ka'aa ture yeroo namni lama wal jaallatan addaan ba'an dhiira moo dhalaadha kan irra hubaatii qaamaaf sammuuf saaxilamu isa jedhu ture. Amma garuu gaaffiin kun deebii argateera. Gaaffii kana deebisuuf Yuunivarsiitii Binghamtonii fi Yuunivarsiitii Kolleejjii London qorannoo gadi fageenyaa geggeessaa turaniiru. Qorannoon kun kan geggeeffame namoota 5,705 irratti biyyoota 96 keessatti. Qorannoo kanaan ifa kan taasifame tarii akkuma baay'een keenya tilmaamuun oolu yeroo namoonni lama wal jaallatan addaan deeman hubaatii cimaan kan irra ga'u dubartootarra. Gargar ba'uun dhiiras haalaan rifachiisa. Addaddummaan waa'ee sadarkaa isaa qofadha. Madaalli sadarkaatiin yoo ilaalamu addaan deemuun hedduu kan hadhaa'u dubartootatti. Wanti qorannoon kun dabalataan ifa godhe yoo jiraate miidhaan hamaan dubartootarra ga'u gara jalqabaatti hangamuu hadhaa'aa haa ta'u malee kan umurii hin qabnedha yookaas kan turtii hin qabnedha. Dubartoonni yeroo nama jaallatan addaan ba'uuf dirqaman qaamaa fi sammuunis baay'ee kan hubaman ta'us miidhaan isaanirra ga'ee kan dandamatan saffisaani. Egaan faallaa kana dhiirri ammoo gara jalqabaa irratti hanga dubartootaa kan hin miidhamne yoo ta'es rakkoo isa mudatee irraanfachuu yookaan dandamachuu yeroo dheeraa kan gaafatamu ta'uu barameera. Dubartoonni yeroo jaalalli isaaniitiin gargar ba'an kan akkas hubamaniif akka qorannoon kun ibsutti yeroo dheeraa waliin jiraataa turanitti waliin jireenyi isaanii kan warra dhiiraarra qaamaan qofa osoo hin taane qalbiis hedduu kan hammachiise kan ta'edha jedha. Egaan qorannoon kun akkana jedha. Kanaafuu walumaa galatti miidhaan dubartootarra ga'u cimaadha jedha. Akka qorannoon kun ibsutti haa ta'u malee cimaa haa ta'u iyyuu malee yeroo gabaabaa keessatti of irraanfachiisuu danda'u. Miidhaa isaan qaqqabe kanarraa baay'annachuu danda'u kan jedhudha. Faallaa kanaa warri dhiiraa immoo miidhaan isaanii gara jalqabaa irratti hanga kan dubartoota sana guddachuu baatillee irraanfachuu fi yookaas miidhaa kanarraa baay'annachuuf yeroo dheeraa akka itti fudhatudha kan isaan ibsanii. Kanaafuu saayinsiin waan kana kan lafa kaa'ee jiru jechuudha.